waggaa 16 booda namni tokko biyya Arabaa waggaa 16 erga hojjete galeen boqadhaa, galeen argalfadhaa, galeen kana godhadhaa, galeen sana godhadhaa, bakka kana caalaa waggaa baay'een hojjedhee jedha malee nama galeen of ajjeesa jedhu dhageessanii beektu. Umurii hamma kanaa dalagee ka'ee galee of ajjeesuun qaba, bakka biyyumatti du'uun qaba. Humaa furmaatan qabu, hamma kana hojjedheesi humaan qabu nama jedhu dhageessanii beektu. Baay'ee ajaa'ibadha dhugaa wanti ta'aa jiruu fi wanti dhaga'amaa jiru baay'ee jabaataa ta'ee jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota Kaakuu akkam jirtu? Nagaa keessaniin baay'ee nagaa ku galata Waaqaa ta'u. Waan namni tokko keessa darbu bakka waanuma qorumsaaf uumamee lafarratti guyyaa tokkollee akka hin gammanne akka waan ta'ettidha namni tokko waan inni keessa darbu jechuudha. Garuu hin beeku carraa nama tokko baay'ee jabaataadha. Keessattuu iddoo tokko deemtee hojjettee yeroo itti galuu kaatu, yeroo itti dadhabdu, yeroo ati biyya sana nuffitutti waan garaagaraa dhageessa jechuudha. Waan abdii si kutachiisu. Mucaan kun amma akkana dhageessa jechuudha. Waggaa 16 qulqulluu garuu shamarran keenyas baay'ee tokko rakkina ajaa'ibaa qabu. Umurii hamma kana biyya namaa keessa taa'anii itoo humaa tokko ilaaliitu humaan arginu itoo biyya sin dhufii cal jedhanii taa'uun kunis rakkoo isaan irratti uuma jechuudha. Akka waan isaan hin jirreetti dagatamaniiru jechuudha bakka amma yookaas immoo akka isaan deebi'anii biyya hin dhufne wayiitti akkanatti tilmaamamanii sammuu maatii isaanii keessatti jechuudha. Kanaaf kun isaan irratti raawwata bara. Namni tokko yeroo deebi'ee si dubbisuu fi yoo achumaan hafee ture si dubbisa ta'ee garaagarummaa ati isaaf itti dhiyeenya qabdu walirraa fagoo ta'aa deema. Namni yeroodhaan si dubbisee sitti dhiyaatee si bilbila yoo ta'e walitti dhiyeenyi keessan baay'ee dhiyaataadha. Garuu ture badee dhufa taanaan nama sanaafatti dhimma dhabaatta. Maatiin illee akkas ta'anii jechuudha. Yeroo sun umurii hamma kana cal jettanii iddoo biraa teessanii yookaan waggaa 2 yookaan 3 4 sin dhuftan ta'ee dhuftanii deddeebitan ta'ee ilaaltan ta'ee waan qabdan waan hin qabne adda hin baafattan yoo ta'e bakka maatiin illee akkanatti yaadu. Akka waan ati hin galletti, akka waan ati hin dhufnetti. Isa booda humaa dhabdaa jechuudha. Dhumarratti mucaan kun humaa dhabde dhumarratti mee waggaa 16 qulqulluu namni hojjete bakka kana booda galeen of ajjeesaa. Humaa tokko ani hin qabus waan ta'eef asittis baay'ee asittis of ajjeesuu yaalteetti biyyichattis garuu waatu na dhorka jettee itti fufee taa'uufis hojjechuufis humna hin qabu, humaa gochuus hin danda'u kana caalaa jetti gaa. Mucaan kun jalqabarraa mana seera qabeessa ta'e mana sirrii mana bilookeettiidhaan ijaarame lafa kaartaa qabu bitatteetu magaalaa irratti maqaa obboleessa isheetiin ijaarrattee jechuudha. Maqaa obboleessa isheetiin erga ijaaramee xumurame waan hunduu dhumee booda obboleessi kun maal godhaa? Mana sana ishee dhorkateetu bilookii ishee godhe jechuudha. Akkuma nama ormaatti. Akkuma nama ormaa nama wayiitti bilookii ishee godhe maal narraa qabdaa jedhee surma akka isheen isayyuu hin agarretti bilookii ishee godhe jechuudha. Eesheetti maa gochuu hin danda'amu jetteetu isarra gadda sanarras aarii sanarras erga darbitee booda abbaa isheetiin immoo jalqabdee jechuudha. Galuun garuu maaliif namatti ulfaata yeroo waan akkasii nama irra gahu? Galtee koo bakka yoo biyya keessaa ammamillee turte deebitee deemuu dandeessa. Eessallee deebitee deemuu dandeessa bara. Garuu namni asiin deemu achiin deemu maal jedhee ammas rakkina isa duraarratti goosuma rakkina sanaa dabalataa jechuudha. Amma abbaadhaan jalqabdee abbaanis lafa bitee fi ijaaree maal godhee xumuree kee hin gurgure abbaanis jalaa gurguratee jechuudha. Kanas yeroo dhageessu maaliin godha jettee baay'ee gadditee jechuudha. Baajaajii illee bittee obboleessa ishee harka ture. Harkuma ture baajaajiin illee haga dafee hin gurguramne garuu innis gurgurameera. Booda kun lamaan yeroo ishee irratti ta'u laala mana lama ijaaruu jechuun waggaa hammam akka namatti fudhatu. Bakka amma maallaqa kiyya walitti qabachuun qaba. Hamma ta'e harkumatti illee qabadheen galaa itti mucaan kuni paaspoortii illee harkarraa qabdi. Garuu ala dalagdi mucaan kun. Paaspoortii ishee harka jira aluma dalagdi.
Booda of harkatti osoo qabattu ga yeroo of harkatti qabatanis manni ijaazaas immoo rakkoodha. Mana kan kee qofaa miti, qofaa kee keessa hin jiraattu. Hiriyaa qabdi, hiriyaa baay'ee amantu nama tokko gaati erga hiriyaadha jettee waan sirra gee sitti himta, waan qabdu sitti himta, waan hin qabne sitti himta jechuudha. Yoo hiriyaa ta'e ko namni humaa waliin dhoskatu amma keessatti darbee walitti haasa'a. Maallaqa ishee of harkatti kuufachuu jalqabde. Booda guyyaa wayii hiriyaan ishii suni paaspoortii ishii sana faana maallaqa ishii sana jalaa fudhattee badde. Jalaa fudhatteetu bakka kallattii ishii jijjiirrattee jechuudha jalaati. Booda maal gootiree mucaan kuni bakka waggaanis deemee barris deemee humaas hin qabdu, ofiis dadhabdeetti. Humnallee dhabdeetti, hamileellee hin qabdu. Kana booda hojjedhee maaliin godhachuu hin dandeessu, kana booda hojjedhee sangaa jechuus hin dandeessu. Booda baajaajii sanallee yeroo gaafatu baajaajiin sun immoo gurgurame. Obboleessi ishii ittiin gara Saawuz Afrikaa daandii eegale. Isumayyuu sanni ittiin daandii eegaleyyuu karaatti warri nama qaban kun karaatti immoo yeroo qaban iyyuu isumaafiyyuu immoo maallaqa immoo ishumatu immoo ergaa ture akka inni achi bahee Saawuz Afrikaa sana immoo seenu. Akkasitti harka duwwaa haftee humaa tokko zeeroo gaafa taatu bakka imbaasii deemte jechuudha gara biyyaa galuudhaaf. Imbaasiin akka ishee gashuufi harka ishee duwwaa galeen biyyatti namni lafa baadiyyaallee hin qabu jette. Baadiyyaarra lafa akkanumaan bitatanii fa'aa ijoolleen tokko qochisiifatan hin jiru. Ishee mallee hin qabu. Waanuma tokko lukkuu kottee lamaallee bitattee hin qabdu jechuudha. Kanaafuu maaliree angalee biyyumatti du'uudha furmaanni koo jette jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqaan akkamitti akka yaadan hin beeku. Maatiinis namni iddoo tokko deeme hin galu ta'ee namni lubbuu jiru du'ee itti fakkaata ta'ee akkamitti maatii hunda keessaa hundi akkana garaa jabaataa abbaanii obboleessi akkamitti nama nyaatu isaan baay'ee nama dhibaa. Dogoggorri shamarranuma bira jira. Namni lama dogoggoru baay'ee tokkollee dogoggoruu hin danda'ama. Namni kamuu tokko hin dogoggora, namni kamuu tokko hin kufa. Garuu irra deddeebi'amu kunu baay'ee namni si hin gaddu. Silaa yeroo jalqaba ishee irra gahu kuni dhufuu qabdi bakka dhufteellee dhuguma ijaaree gurgure immoo sobeetu. Kanallee adda baafattee erga dhuftee maal gochuun qaba ofiishiitiin waan ishee ta'uu ofiishii sirreeffattee deemuu qabdi. Isa booda ammas yeroodhaan waggaa 2 booda 3 booda dhuftee waan bitattu bitattee ammas deebi'uu dandeessi. Bakka akka kanaanii erga nama dhabde, erga qofaashii dhabde, erga fira dhabde, erga abbaa dhabde, erga obboleessa dhabde kana itti amantee ofuma ishiitiin of dhaabdee waan godhuu qabdu dabareedhaan godhachuu qabdi ture. Kunis jira namni qofaa masaa of deeggarus jira jechuudha. Garuu bakka ebeluu yoo ta'u baate ebeluu yoo ta'u baate ebeluu too jedhee jijjiiruuti barris irratti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Kanaaf ammallee baay'een keessan jirtu warri waggaa lakkoofsistan callistanii waan qabdaniif waan hin qabne hin beektanii garuu oduuma qofaan teessanii bara warri lakkoofsistan guutaniirtu. Waggaa bichaa warri lakkooftan jirtu. Biyya tokkorraa yoo fakkeenyaaf kaanselii yoo taate biyya tokkorraa kaanseliin taatu baay'ee yoo fakkeenyaaf warri alafaa dalagan baay'inaan yeroo dhufan kaanselii ta'uu danda'u. Iqaamaa faan qabanii paaspoortii faan qabanii warra badeefaa waan ta'eef warra kafiilonni isaanii kaanselii isaan godhan waan ta'eef isaan biyya sanarraa kan salamuu danda'u. Garuu biyyoonni baay'een jiru warri ati deebitee akka haaraatti deemtu. Maaliif akkanatti ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 eeggattee kanasii wayyo waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 kassaruu keerra akkasiin of fooyyessaa deemuu wayya bar dhugaa waaqa. Yoon amma asii deeme biyya biraanaa ta'uu diduu danda'a yookaan itti baruu dhiisuu hin danda'a itti haga dhumaa turte dhumarratti harka duwwaa itti yaada.